Yookaan haasaa ta'e Oromootti haasa'uu akka jaalladhii gammadaa fa'aa koloneessa lamuu qixxeessaa fa'aa Oromootti haasa'e jiru Oromoo walitti qabanii waan inni gochuu qabu hunda itti himanii kuniifuu Oromoon sadarkaan isiin irra jirtu sadarkamuma hojjechuu qabdurra ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo afaan Oromoo ganama isaa ka'ee hojjette lafti inni irraa ka'e ka waliin beeknu qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon eegalame haala Oromoon Oromummaa isaatuu hin beekne biyya isaa lafa isaa eenyummaa isaatuu hin beekne haala ulfaattuu keessatti qabsoon saboota biraa waan barbaadu yeroo itti beeku waan barbaadu argachuuf immoo yeroo itti wal gurmeessee wal barsiisee wal hidhachiise adda bilisummaa Oromoo garuu Oromoonuu waan barbaadu miti ofiyyuu yeroo itti beekne keessatti kan eegale egaa qabsoon suni daddaaqama hedduu waa'ee hedduu keessaa darbe ammoo haa taatu adda bilisummaa Oromoo akka Oromoof malutti waraanee diina injifachuu danda'u lakkoofsi isaa Oromoo gitu guddaa ta'e waraana guddaa kan ammoo meeshaa silaa hidhachuu qabu hidhachiise akkaataa sanaatti lolchiise Oromiyaa qabachuu keessatti egaa waan baay'ee itti milkaa'ee hin turre hagum dhiyeenyaa kanatti adda bilisummaa Oromoo waraanuma haga nama 200-300 illee yerootti hin qabnetu ture kuni ammoo Oromiyaa bal'oo sun saba Oromoo guddaa san dhiisi ganda tokko keessatti illee waraana mootummaa miti poolisii miti milishaallee lolee humna qabachuu hin dandeenye ture jechuudha. Egaa yoo sanaan ilaalte qabsoon bilisummaa Oromoo waan guddatte fakkaata. Garuu har'ayyuu ani wanti itti amanu tokko waan ittiin dhaadachuu danda'an wayii humni Oromoo gitu Oromoof lolu waan Oromoof loluuf qabu hundumaa ammoo guuttatee harkaa qabu Oromiyaa keessatti jira sadarkaa jennee dubbannu irra miti ammayyuu ka jirru humni relatively kakaleessaa walii wal qabdee yoo compare goote waraana dhibboota qofaa adda bilisummaa Oromoo akka waraanaatti waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsa haga san xiqqaa qofa qabaataa ture har'a akkuma kurnaan jiraachuuni waan guddate nama fakkaachuu danda'a. Garuu ammoo humni silaa har'aa daangaa Oromiyaa bal'oo kana lolee ittisee irra darbee immoo saba kana bakka bu'ee bilisummaa fidee qaanii gabrummaa Oromoonii bara hedduu keessa jirtu gabrummaa addunyaa kana irratti hiriyyaa hin qabne sanii addunyaa kana irratti takka sabni guddaan haga Oromoo gahu bal'ina lafaa saba isa gabroomse lakkoofsa uummataa saba isa gabroomse natural wisdom yookaan qaroomina uumamaa saba isa gabroomse sanaa olitti qabeenya akkasumas natural resources isaa qabdullee sanaa olitti yoo qabaate malee sabni nu gabroomse waan inni ittiin meeshaalee tokkollee hin qabne saba akkasii jalatti waggaa hanga kana turuu yoo xiqqaate jaarraa tokkoo fi walakkaa sanaa ol Oromoon gabummaa jala jiraachuun guddoo nan qaanessa humna sana silaa gabummaa jalaa baasuu danda'u yeroo hamma kana dheeratee wareegama haga kana ulfaatu kafalame yeroo gabaabsee wareegama xiqqeessee Oromoo waan gitu hojjetamee Oromoof waan malu hojjennee har'a silaa qaanii gabrummaa Oromoon haguuggatee jiru keessaa saba baasuuf wanni hojjetamee akkaataa kanaan yoo ilaalame immoo ammallee qabsoon bilisummaa Oromoo daa'imumaa jechuutu danda'amaa jechuudha. Akka kaleessaatti yoo ilaalle waan baay'ate waan guddate haa fakkaatu iyyuu malee akka Oromoof malutti garuu yoo ilaalle har'ayyuu daa'ima. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo eessaa kaatee eessaa geessee kanaan jettu yoo taate bakka kaleessaarraa guddoo hin fagaanne Oromoon har'ayyuu kana qofaan dhaadachuu hin qabu yaadachuu qaba. Sichi amna dheeraa daandii fagoo wareegama ulfaataa nu gaafata. Keessumaa ammoo saba Oromoo ollaa hamtuu qabu gabrummaan biyyoota hedduu yoo ilaalte
sabun si gabroonfatu yookaan gartuu gabroonfatullee waan qabsoo ati gaggeessitu keessatti hiikkaa qabuu qaba. Kan keenya akkaan hamtuu ulfaattuu kataate sabni nu gabroonfatellee saba akkamii akka ta'e faayoo laalte hojiin guddoon sichi nu haftu akka jiru hubattaa jechuudha. Hankan ta'in jedha. Hayyee galatoomii ajajaa olaanaa Abaabooboo Jaalmaroo gaafii sattaanuu Wuceenii wareegam qabsoon gaafatu baasaa rakkoowwanii fi haleella xiyyaara diroonii hunda dandamattanii akkamitti jaarmiyaa waraanaa fi siyaasaa jaba ta'e kana gabbisuu dandeessan? Egaa akkuma ni filatii kaase jaarmiyaa siyaasaa akkasumas humna waraanaa guddaa ijaarameera jechuun sadarkaa danda'amurraa hin jiru siin jedhillee ammoo haaraatu akka kaleessaatti yoo ilaalte immoo kaleessa humna waraanaa Oromoo gituyyuu miti ganda tokkoofu dhaabbachuu hin dandeenya bilisummaa Oromoo qabaachaa hin turre yoo sanaan kompeer gootee ilaalte irra waraanni kuma kurnaanii guutuu Oromiyaa keessatti jiraachuun akka tokkotti jabina yoo ta'a ta'e jabinni sun egaa nam tokko nam lamaanis yookaan nam tokko nam lamarrattis kan ijaarame miti. Ilmaan Oromoo, ijoollee Oromoo kaleessa uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo isaaf gaggeeffamu kansaa kan ta'e amanee fudhachuu dadhabuu maal jennaani qabsichi amanee fudhachuu miti ofiiyyuu waan barbaaduu fi saba eenyummaa isaatu dagatee gabrummaa hamtuu keessa ture waan ta'eef haala akkasii keessatti qabsoon gaggeeffamte uummata dhaabbatee namatti iyyuu faana dha'ee nama qabsiisu nyaachisee obaasee diina namatti yaamu ilmaan isaatti jechuun akkasii ture har'a garuu uummanni sun sana hundaarra darbee qabsoo darbee uummata tarkaanfatetu Oromiyaa keessa jira. Uummata qabsoo darbee tarkaanfate Oromiyaa keessa jiru akkasii kana keessatti waraana gadi dhaabuu ijaaruun guddoo hin ulfaatu. Siyaasni Oromiyaa keessatti Oromoon har'a hordofuu jiru konsheetina isiin uummanni Oromoo siyaasa irratti qabaataa dhufee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa isaa jijjiirama kabiraa irra jiru jechuudha. Uummanni kun waan barbaadu uummata baraa dhufu hagamuu haa turu haa buluyyuu saba silaa isa gabroomsee hundaan caalee amma kanayyuu silaa buluu hin qabne haa bulu mooti malee har'a yeroo matti dhufuu qabutti wanti inni keessa jiru waraana biyya fagoo geessuu saba biraarraa kadhaa barbaacha biyya biraatti deemtee lafa barbaacha deemuus hin gaafatu yoo hojjette hojjetamuu hin danda'a. Biyyoota kanaan duraa ollaa Oromoo turanii keessatti babbaqatamee waraana ijaaruun ulfaatee waraana ijaaruu miti namni ofii isaatu of danda'ee jiraachuu ulfaatee humna waraanaa Oromoo bituu otoo hojjetiin kan hafame egaa sababoonni hedduun tarreeffamullee yoo danda'anii ammoo wareegamaaf of qopheessanii ani darbee Oromoof haa darbuu jedhanii yoo hojjetan immoo hojjetama ture. Haala akkasii kana keessatti egaa wanni hubadhe ilmi Oromoo tokko qabsoo bilisummaa Oromoo gadhaabuuf jecha Oromiyaan ala socho'uuni ji'oopolitiksiin daangaanii olloota Oromoo Oromiyaa jirtu kun illee haalli ittiin kenname akkasii keessatti waraana hedduu qabaachuu hin dandeessu baqataa taatee dhufaas ofii keessa. Baqataa taatee hafuu qofaa miti Oromiyaatti deebi'uufuu ofuma kee leeqaa keetuu sitti ulfaata. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa saba Oromoo keessatti yoo taate ilmaan isaa isa biratti wareegamte kan kaleessa waliin oolee nyaachisi obaatee harka wal qabdee gatiittii walirri gatee wal faana jiraatu tokko borga nama yoo of biraa dhabee saba qiiqeffachuu danda'u akkasitti dhala waan ta'eef istiraateejii yookaan tarsiimoo sanaa jechuudha hordofan. Tarsiimoo akkasii hordofameeni ilmaan isaa isa biratti wareegama ofii fuudhee awwaallachaa itti dhaadatee itti geeraree awwaallachaa egaa akkasiidha akka waraanni isa barbaachisu waraanni kaleessa gammoojjii baay'ee fagoo allaattiin yookaan waraabessi nyaate malee Oromoon akkasaaf wareegamellee quban qabne hedduu sana hin beekne har'a of biratti of keessatti argee jechuudha. Waliin battala qabatee bulee waliin battala qabatee dhukaasee nyaachisee obaasee arge waan ta'eef waraana kana gargaaruu dandeessu. Qabsoo self-reliance yookaan qabsoo ofirra hirkannaa
kasilaa kaleessa gargaarsa dhaba biyyoota hedduu keessa joortee fi kasilaa namootuma hagoo yookaan xiqqoo irratti hundooftee qaddii taate sana qabsoo qaddii jalaa baatee qabsoo sabaa qabsoo Oromoon ittiin boru galma gahuu bilisa bahuu danda'u ijaarratutu ijaarame waan ta'eef humni waraanaa guddachuu danda'e. Sababiin guddachuu humna waraanaa ummata Oromootu kan kooti ofitti fudhate ummata Oromoo isa itti aanee jiru waliin wareegama sabu. Suniifuu waraana kumaatama qoonqoo isaallee uffata isaallee rasaasa isaallee qoricha isaallee hundi uummanni isaa itti kenne guddisuun hin ulfaatu akkanaan guddate. Haala akkasiin egaa humni guddate kun ammayyuu garuu guddatee guddina sadarkaa xumuraa Oromoon barbaadu irra gaheera jennee immoo sadarkaa saadannu sanas miti kan inni jiru. Garuu yoo akka kaleessaa suni wal dorgomsiisee ilaalte humni kun guddate sirri humni guddate kun ammoo kwaalitii silaa malu argatee fuulduratti guduunfaa xumura. Isa silaa Oromoon irraa bayyannachuu qabu bara dhufaa darbaa wareegama hadhooftuu kafalee guduunfachuu dadhabee sana galii barbachuutti deemuu humna danda'u immoo ittuma fufiinsaan ijaaruu irraa ni ijaarrallee galii galii gochuullee hin danda'amaa jechuudha. Hayyee kanarratti Oromoon dammaqe Oromiyaan biyyaa jedha. Faalla kana Oromoo ta'ee warreen impaayera kana jiraachisuuf yookaan suphuuf dhaamsa maalii qabdaaf? Egaa Oromoon hawaa barbaadu beeku silaaftuu waa barbaadu beekaa inuu sirrachisu. Hawaan barbaadu hin beekne waan inni barbaadu qabu akka inni barbaaddatu barsiisa, dammaqsisa, ijaarsa, hidhachiisa. Kagaruu faallaa kana nama silaa beekaa rafee yaamichi hin dammaqsinee beekaa waa balleessu. Suniif wanni ati hin ta'e jijjiirtu illee hin jiru. Oromoon waan barbaadu ni beeka. Akkamitti akka argatus beeka. Kanaaf wareegama kafaluu jiru suni wareegamni isaa maalitti akka baasuuf jiru beekaa fi kafaluu jira. Ilmaan isaa Oromiyaa keessatti isa waliin abbaa ilmaa, haadhaa intalaa, obboleessaa, obboleettii, ibsaa niitii osoo hin jenne, jaartii daa'ima osoo hin jenne walqixa wareegamni dhiiga dhangala'uu lafee cabuu fi lubbuu dhabuu amma bahaa jiru kuni uummanni kun waan barbaadu waan beekuuf. Warra faallaa kanaa dhaabbate silaa nama faallaa kee dhaabbate irraati wanni ati eegdu tokko iyyuu hin jiru. Naannoo titiisi jiru irraati damma miti kas eegdu. Kanaaf iyyuu faallaa kanaa ka dhaabbate ilaalcha sun ilaalchi isaa suni yoo Oromoon ka fudhatuu fi taate uummatichatu murteeffata. Oromoon waa barbaadu beeku immoo silaaftuu waan barbaadu beeka. Daandii irra deemus beeka, galma itti adeemuu jirus beeka. Kanaaf nu waan barbaannu akkuma barbaannutti daandii barbaannurra waan barbaannu iddoo barbaannee gahuu qabnu gara tulluu sanaatti adeemnutti deemu hojii san hojjechuu. Kanaaf yoo naannoo keessatti titiisni baay'atte titiisa sanaan miliqaati loltu homaayyuu irraa eeguu hin dandeessu titiisa. Waan titiisni irra qubattu hosii sana qofaa yoo qulqulleessite bakki qubannaa titiisaa ni dhabama. Naannoo achiin booddee galiin kanniisaan moojjaanfa. Oromoon akkasittiin ka socho'uu jiru. Kanaaf warri faallaa isaa dhaabbatu silaaftuu faallaayyuu dhaabbachuuf bahe beekees faallaa keenya dhaabbachuu jira. Inni kun nama beekaa rafee yaamichi kamuu hin dammaqsinee sana dhaansi biraa qabaachuu fi danda'u hin jiru. Oromoo waan barbaaddu beektu waan barbaaddu irratti investi haa gootu. Oromoo wallaalaa keenya immoo barsiifataa dammaqfataa adeemuu jira. Kanaaf iyyuu isa beekaa balleessu inni suni akka titiisa sanaati. Hojii qulqulleeffanne jennaan bakka irra qubatu hin qabaatu.